akkam jirtu hordoftoonni koo bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isinii yaa baay'atu ani nagaa kooti galata rabbii. Tole namoota miidiyaan kun na barsiise keessaa maatiin fayyoo jaalala anaaf isaan tokkodha. Yeroo hundumaa waa hedduun isaan irraa baradha. Namni yeroo gammachuu qofa miti kan waan hedduu walirraa argu, waa hedduu walirraa baratu, waa hedduu wal jabeessu yeroo gammachuu qofa miti. Yeroo gaddaas akka wajjin hirmaannuuf barbaachisaadha. Itoo qaaman yeroo hammaa kanatti bakka sana jiraannee gadda obboleeyyan keenya kana wajjin hirmaannee hedduu natti tola ture. Garuu amma bakka sana hin jirretti homaa miti. Maatiin kun xiqqoo gaddaan jeeqamanii jiru. Harmeen jirraa boqotanii waan jiraniif jechuudha akka argaa jirrutti. Harmee ofii biraa dhabuu jechuun beekamaadha eenyumaafuu jechuudha. Dhibee isaa kan beekutu beeka jechuudha. Dhibee harmee ofii biraa dhabuun hagam ulfaataa akka ta'e hundi keenya yoo beekuu baannellee warri madaa isaa qabnu ni beekna jechuudha. Harmeen ofii hagamuma yoo ta'e umurii guddaa haa qabaattu, umurii dheeraa haa jiraattu, gabaabas haa ta'u harmeen ofii nama jalaa boqochuutii miti. Gadi baatee haga isheen gabaa deemtee dhuftutti illee ni ulfaata. Hundumti keenya ni beekna jechuudha. Kanaaf ishee biraa dhabanii jiraachuun hedduu ulfaata. Haa ta'uti garuu kana waaqayyotu jalqabuma gaafa uumamnu uume waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu. Obboleessa koo waaqayyoon si haa jabeessu, jabaadhu. Boolla isaanii daadhiinsi yaa guutu. Yeroo hunda gadda keessa jiraachuun gaarii miti. Isaaniif kadhannaa taasisuudha kan barbaachisu. Isaan deemaniiru. Umuriitti namni tokko boqochuu qabutti illee gaafa namni boqotu nuti gadduun dhiisnu namoonni jechuudha. Maaliif qaama keenya tokko gargaaraa keenya tokko of bukkeedhaa dhabna waan ta'eef gadduun hin dhabamu. Namni umurii kamirrattuu yoo boqote nu biraa jechuudha. Ta'uti jabeen of jabeessuun immoo galata waaqayyoo jennee waaqayyoo wanti inni raawwate hundumtuu sirriidha waan ta'eefu sirriidha jennee fudhannee of jabeessinee warreen lubbuun jiran faana jabaachuun dirqama nutti ta'a. Isaan jabeessuun warreen nu bukkee jiran fakkeenya obboloota xixiqqoo yoo qabaanne obboloota keenya xixiqqoo sana qabnee jabeessinee bakka haadha keenyaa sana buunee bakka isaanii illee bu'uu baanne haga tokko isaan galmaan ga'uudha qabna malee gadda keessa jiraachuu hin qabnuunis siin jechuu barbaada. Obboleessa koo haati kee haadha keenya. Gaddi keessan immoo gadda keenya bakka sana jiraannee dhufnee siin jabeessuu baannu dadhabnullee akka gaddi keessan nu gaddisiise beekamaadha jechuudha. Yeroo gammachuu qofaa miti namni kan wal barbaadu yeroo gammachuu qofaa miti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gabaabumatti jabaadhu siin jechuun barbaada. Rabbiin si haa jabeessu, harmee kee jannata siif haa galchu. Akkuman jalqaba jedhe isa kaayyoo harmee keenyaa sanarratti xiyyeeffanne kaayyoo harmee keenyaa sana kaayyoo harmeen keenya qabatan karoora maatii isaaniitiif harmeen keenya qabatan sana obbolaa xixiqqoo yoo qaban obbolaa keenya sana isaan galmaan ga'uudhaaf itoo sattaafatanuu gatanii deeman sana galmaan ga'uutu nurraa eegama. Ituma gaddisaa keessa keenya jiru, ituma keessi keenya nu gubatu, ituma keessi keenya hawwuu jechuudha. Kanaafuu gadda keessa hin jiraatini. Waaqayyoon isin haa jabeessu. Atuu haadha manaa jabduu qabda. Jabaatta siin jedhee abdiin qaba. Homaa gochuun hin danda'amu. Kun uumama waan ta'eef waaqayyuma jalqaba nuu kennee nu uume waan ta'eef waaqayyo immoo kan jaalate fudhatas waan ta'eef jabaadhu. Rabbiin si haa jabeessu. Haadha kee jannata siif haa galchu.